Sagale waaqayyo waan barbaachisaa ta'e waandaatti dubbatameera. Amma awwaallis raawwateera. Kanaafituu bo'oo baatan jechuudha. Sagale waaqayyo kana jira. Dhugumaan isinitti himaa dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Dhugumaan isinitti himaa dubbii koo dhaga'ee isa na ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdiitti hin dhaqne. Dhugumaan isinitti himaa yeroochi warri du'an sagalee ilma waaqayyoo itti dhaga'an dhufuuf jira jedha. Sagalee kana gooftaadha kan dubbate dubbii kana. Akkuma beektanii guyyaan tokko jira. Namni du'e hundumtinuu du'a keessa guyyaatti ka'ee raawwate sagalee ilma waaqayyootti dhaga'ee jireenya bara baraatti ka'utu jira. Kanaafi har'a waa'ee qananiitii fi kana booddee yoo hundi keessaniyyuu hamma dandeenyu obsitanii boossaniitu. Kana booddee garuutu dhaabbate gaarii fakkaata. Fakkeenya tokkoon iddoo tokkorraa dubbisee natti dhaga'ame gidduu kana. Abbaatu mucaasaa yaalii barbaachisaa ta'e hundumaa erga godhee raawwatee booddee waan gochuun isarra jiraatu raawwatee godhee mana yaalaattis geessee dadhabamnaan mucaasaa gaafa jalaa boqottu akkuma har'aa kan dhufee awwaale. Awwaaleetu yeroo hundumaa hin bu'a. Ituu bo'oo waggaa tokko fixe waa'ee mucaasaatiif. Guyyaa tokko namni hundumtuu jajjabeessee dadhabnaaniti abjuu abjoote ciisee abjuu gaafa abjootu abjuu isaatiin jireenya bara baraa mootummaa waaqayyoodha kan abbaan gaafa dhaqu namni hundumtuu ibsaa qabsiifatee shaamaa qabsiifatee dhaabbata. Mucaasaa garuu shaamaa mucaasaatii garuu dhaamaa ture mootummaa waaqayyoo keessatti. Isa booddee itti siqee gaafate abjuudhaan maanni yaa mucaa koo maaliif ibsaan namni hundumtuu ibsaa bobeeffatee dhaabbataati kan kee ibsaan kee maaliif itti hin boba'u jennaan abbaa itti jennaan ibsaan koo akka inni dhaamu kan godhu imimmaan keeti. Imimmaan kee inni yeroo hundumaa boosu kuni as mootummaa keessatti illee ibsaan koo akka inni hin bobaane na jalaa godha. Kanaaf abbaa koo ani gara kee hin dhufuuti ati gara koo dhufta waan taateef kana booddee waa'ee kootiif hin booyi jetteedha. Nama kana namni jajjabeessuu dadhabe wanti hundumtuu jajjabeessuu dadhabe waaqayyo garuu ergaa isaa ergee halkan abjuudhaan itti mul'atee jajjabina kenneef. Kanaaf tarii namooti baay'een isin jajjabeessuudhaaf yaalii godhaniiru kana booddees yaalii godhu. Jajjabina dhugaa kan namaa kennu garuu ilma waaqayyoo dhuwa. Kanaaf maatii obboleessa kootii Maamush maatii obboleettii koo Qananii ishee har'a guyyaadha kana gara gooftaadhaan hunduma keessaniif waaqayyoo jajjabina isiniif haa kennu. Nu akka waaldaatti waan gochuun nurra jiraatu gooneerra. Kana booddee adaraa isiniin jedha hin jaddina. Isa wanta hundumtuu waaqayyoo beekaadha. Jireenya keenya waaqayyoo beekaadha. Dubbii sira dubbise hin dagatina. Namni yeroo kamitti maal akka sarara ga'u hin jiru beeku hin jiruudha. Namni qilleensa dhowwuu danda'u jiraaree jedhu guyyaa du'a isaa irratti namni aboo qabu tokko illee hin jiru jedhu. Aboo hin qabdu Qananiin waan baay'ee irratti gooftummaa qabdii turte Qananiin nam beekna. Humna qabdi jabina qabdi har'a garuu ofirratti aangoo qabaachuu hin dandeenye. Hundi keenyas akkuma qabdi. Guyyaa du'a keenya aangoo hin qabnu. Wanti barbaade yoo ta'e nu kaasuu hin danda'u. Kanaaf itti warra foonni keenyaaf lubbuun keenya wal keessa jirru gara waaqayyootti deebi'uu danda'utu nurra jira. Gara waaqayyootti yaada keenya deeffachuu danda'utu nurra jira. Yoom akka ta'e beeku. Qananiin kaleessa dura nama nagaa turte. Nama mucaasaa hoosifattu turte. Nama nagaadhaan baatee galtu turte. Har'a garuu kunoo kanuma. Anis isinis waa'ee keenya hin beeknu waan taaneedhaaf har'a obboleettii keenya geggeessineerra bori eenyu akka geggeeffamu wanta hin beeknee fi namni hundumtuu yeroo qabutti gara waaqayyo waaqa isaatti deebi'uun ergaa keenya isa guddaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu kadhannee raawwannee warri kan biraan booddeetti gaafa deebitan iddoo kana biyyootti deebifna. Warri waliif ta'an dhaabbati waliif ta'anii ababaa iddoo kanatti fidaniiru isaanis yeroo awwaalli kun raawwatee jedhu fidanirra ka'u. Kanaaf obsa warri maatii gara dudduubatti yoo deebisan gaarii fakkaata. Akkasumas kadhannee akka gabaabaa kadhannee raawwanna.
jiraataa bara baraa waaqa hundumaa dandeessu. Yeroon kun kan kee ta'ee iddoo kanatti wal agarreerra yaa waaqayyo. Dhimma geggeeffanne kana hundumaatti harka keetti dabarsinee laanneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kana jajjabeessuun jaalala kennuu ta'a. Garaa caccabee majaa'ee kana yaa waaqayyo fayyisuun jaalala kennuu ta'a. Sabi kun asii ka'ee yeroo adeemu karaa isaa hundumaatti wajjin jiru. Eegumsi kee wajjin jiru. Gargaarsi kee wajjin jiru. Harki kee inni imimmaan akka imimmaan saba kanaa filatoon bulfaatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin Ameen. Kadhata yaa abbaa keenyaa nan dhimmuudha. Lama sadii. Jaalalli Waaqayyo Abbaa, mana fura qulqulluu, ayyaanni araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amma bara baraatti hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Torban nagaa, ji'a nagaa, waggaa nagaa, bara nagaa isiniif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin Ameen. Mootii dargaggoota baatanii dargaggootaatti gargaara gooftaa. Mormaati immoo mootii biyya haa ta'u. Namooti abaaboo kennitan keessan immoo si'a dhufuu dandeessu. Dargaggoonni si'a tokkotti as fakkaatu gargaara.